muka tokkitti karaarraa muree jannata seeneem namni tokko banii Israa'el keessa wa inna mimman kana qablakum nama tokko kan isin dura gartee warra banii Israa'el keessa turerraa utuu karaa deemaa jiru mukki tokko gararraa ta'e yeroo hunda mataa nama dhoofti dhufee alan akkana jedhu mataa dhooftee jennaan wallaahi laa tu'dhil muslimiina ba'da al-yawm adda booda nama islaamaa yoo atazaa goote qoy ammasii kaffalaa manatti deebi'ee billaa gajara fudhatee dhufee mukattii kutee fashakara allahu lahu faadkhala allahu aljanna rabbi irraa gammadee qalbiin kee khayrii kana qabdi muslimootaaf khayrii kana yaaddee ati nagaa isaaniitiif tattaafattee jannata seeni jee tokkittii kanaam soomni isaatiif salaanni isaa darajaa jannataa wal isa dabarsiti jannata immoo kanaan fuudhela rikoordiin ammanumaa kanaaf rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam inna aljannata aqrabu ila ahadikum min shiraakin ahli hidhaa caammaa keessanii hamma sana caala jannanni isinitti dhiyaatti beekaa osoo tokko tarkaanfattee keessuma seenta jechuun waan bicuu tokko hojjettee rabbi jannataan si qanansiisa laakiin nafsii kee tolfadhu qalbii kee tolfadhu ibaadaa bareedaa qabaattee sheeka bareedaa taatee maasha Allah sadaqa qabaattee da'waa ajaa'ibaa gootee kasaartee salphachuun kee ni mala maaliif qalbiin kee baduurraa jechuudha utuu namni waa tokko hin beekne miskiinni rakkataan waa tokko quban qabne qalbitti isaa tolfatee rabbi isaa biratti gartee niyyaa gaarii qabaannaan abshir jedhaan rabbiin guddaan ana hojii guddaa qabaatte ibaadaa guddaa qabaachuun kan kee naa haajaa miti jedhe suma darajaa ol dabala malee laakiin nama sii gadiis hin tuffatin nama sii gadiis gaaf tokko rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam keessaa ajaa'ibaa nuu himanii warra lama jira jedhan nama lama saahibbanii banii Israa'el durii irraa jechuu warra Israa'eloota duriiti tokko ibaada jabaa qaba ibaada maasha Allah masgiidaan bahu tokko immoo gartee baaranduwa masgiida ta'ee caatii qaamaa akkuma fedhe akkuma rabbi isa jira buraa burreedhuma kana yaa akhi maal taate boon salaanni atadhas maaliif bu'aati waan kanan dhiiftu ati maal taate boo jedhee guyyaa hunda kadhatee dadhabee gaafa kaan dhufee dhaabatee lafatti ilaalee wallaahi rabbi siin araaramu kasaarteetta jedhe ofumatti murteessaa rabbul aalamiinaan dallane nabiyyi yeroo sanatti buuse kan kasaare si malee isaa miti ekkamitti gartee rabbi siin araaramu wallaahi jettee kakattaan qajeelchuun da'awaa itti godhuun hojii keeti laakiin rabbiin araaramuu fi ati kasaarteetta situ murteessa moonatu murteessa rahmata koo kennee raafiati waan feete ta'e rabbiin guddaan jedha isan obboleeyyan dubbiin qalbii toluu keessa waa jira namichi waan jedhu jaa riwaayaan biraa yoo namichi gorsatti gorsu xiqqoo rifateetuma da'anii wa rabbi hayyemee baroodhaati anumaaf rabbii koo walitti nu dhiisati anumaaf rabbiin jedduun seenee na dara waan na gorsite na gorsi anumaaf rabbii walitti nu dhiisi didee namichi rahmata rabbii irraa baase ka rahmata koo irraa namni bahu si malee isaa miti jedhe rabbi subhaanahu wa ta'ala dubbiin bakka namni itti quban qabne waa jira garuu diinii rabbii kana keessa namni deeme kasaareen galu insha Allah